Ayyaana shama akkam jirtu hordoftoonniif kabajamtoonni chaanalii kiyyaa kun guyyaa haaraa kanas immoo wanta sirriitti sin fayyada jedheetii yaade waan ajaa'ibaa tokkoon isiniif qabadheetii dhufe. Egaan har'a guyyaa har'aa ganama jechuudha. Istooreejii koo akka carraa ka'eetan ilaaleetii ture jechuudha. Iddoo nammamii akka naafee jiru GB nammamii akka naafee jiru cheekii gochuudhaaf yennaan seenee jirutti kunoo kana argeen na'ee jechuudha. Kunoo akkuma gartanii GB 2.39 waan naafee jira jechuudha. Baay'ee tokkoon haaree garuu bilbila koorra istooreejii guddaatu jira jechuudha. Gara 32tu qaba jechuudha bilbilli koo. Akkamitti osoo GB 32 qabu faayila hedduu ittiin feene viidiyoo hedduu hin qabu appilikeeshinoota garaagaraa illee hin qabu. Garuu akkamitti fuulii ta'a jedheetan ilaaleeti ture. Gaafan ilaaleeti jiru amma maaliif akka akkas ta'e bareetan jira jechuudha. Furmaata illee argadheetiin jira. Sanaaf egaa ergi ofii kiyyaa furmaata argadhee isiniifis maafan inni immoo jedhee viidiyoo isiniif hojjechuudhaaf ka'e jechuudha. Egaan akkuma agartanii GB 2 kana akka inni istooreejii nyaatu kan godhu wayii tokko sababa guddaa tokkotu jira jechuudha. Daawwattoota wanti nuun adda baafachuutii qabnu innis maalla kan jedhuu fi isteeppii tokko tokkoon isinitti agarsiisa jechuudha. Fakkeenyaaf jechuudha amma ka'eetan jechuudha appilikeeshinii kana yoon cheekii godhe jechuudha. Iddoon manni amma mee akka inni qabatee jiru yoon cheekii godhe yuus piroosarii kun amma fakkeenyaaf istooreejii keessa innaan seenu waaw kunoo akkuma agartan iddoo kanarratti meegaabaaytii 380 iddoo na jalaa qabateeti jira jechuudha. Garuu addanarratti wanti si yaaduu qabdanii meegaabaaytii 380 kana kan inni qabateeti jiru calma jedheetu malee waan adda biraa waan faayila naa baatee jiru tokko hin qabu jechuudha. Yeroo dheeraa gatiin itti fayyadameef jecha kan keessan GB tokko iyyuu ta'uu hin danda'a, meegaabaaytii 700 800 ta'uutii ni danda'a. Yeroo yerootti waan qulqulleessuufitu ankiyyaa 380 duwwaa ta'e malee kana caalaa qabata jechuudha. Appilikeeshinii kana qofaa miti. Appilikeeshinii hundumti isaayyuu jaankota hin barbaachisne wantoota xuraa'aa jechuudha. Kan isin ittiin fayyadamne kanaan duratti fayyadamtanii bukkee dabartanii faayilota garaagaraa calluma jedhanii of keessa tuulaniitu kaa'u jechuudha. Isatu akka inni istooreejiin keessa yookiin immoo bilbila keessan irraa GB'n dafeetii dhume aappota garaagaraa fi viidiyoota garaagaraa garatti gabbuufattan dhabdu jechuudha. Sababni inni guddaa fi nangafaa isa kana jechuudha. Daawwattoota biyya naamana sirriitti isiniif hojjete jechuudha. Egaan meegaabaaytii 380 kana yoon addanaa qulqulleesse homaa waa tokko appilikeeshinii koorratti rakkoo tokko waan addaa tokko waan uumuu tokko hin qabu. Garuu istooreejii koorratti firii naaf uuma jechuudha. Naaf na fayyada jechuudha. Egaan inni kan biraanii meestii telegiraamii cheekii nan godha jechuudha. Amma kan iddoo qabateeti jiru hin beeku. Meestii istooreejii keessa galeetiin jira. Waaw kun akkuma agartanii kunis meegaabaaytii 319 qabateeti jira jechuudha. Garuu gaa iddoo kanarraa kun telegiraamiidha waan ta'eef telegiraamii kana yoo addanaa kileer daataa godhe qulqulleesse akka haaraatti naaf bane jechuudha. Inni kan biraan jechuudha. Addan irratti gaaffii tokko kan isinitti ta'u yeroo baay'ee jechuudha. Aappiin osoo hojjetu isin diduu yeroo tokko ni jira jechuudha. Aappoonni sababii isaan yeroo tokko hojjetanii didanii fi sababoonni garaagaraa jiraatan iyyuu malee aappiin sun kiraashii ta'uu ni danda'a. Rakkoo garaagaraa godhachuutii ni danda'a. Abdeetiin isaa irra darbuutii ni danda'a. Garuu appilikeeshinii sana osoo kan biraa daawunloodiin godhini akkamittiin akka haaraatti itti fayyadamna kan jedhuu fi karaan amma deemee isinitti agarsiisudha waan ta'eef aappota isin didan illee siistamiin amma isinitti agarsiisu kanaan hojjechiisuu ni dandeessu akka isaan hojjetan gochuutii ni dandeessu jechuudha daawwattootiyyaa. Egaan yennaa kana gootan jechuudha kanneen akka feesbuukii telegiraamii irraa imoo irraa yennaa qulqulleessitan haala nama isinitti agarsiisuuni wanti inni rakkinnes tokko isin irratti uumu tokko hin jiru. Garuu wanti isin beeksisuutti barbaadu akka haaraatti isiniif bana jechuudha. Akka haaraatti haa jedheetu lafa kaastanii silquutii keessanitti guuttaniitu banatu jechuudha. Egaan isa kana jechuudha rakkinni isaa malee homaa tokko rakkina hin qabu. Garuu appilikeeshinoota warra kaan warra iimeelotaa fi lakkoofsa bilbilaa keessan ittiin guunnee sooshaal miidiyaa warra ta'anii akkasumatti amma fakkeenyaaf kun googilii madhawalee waan fayyadu tokko hin qabu. Warreen akkasii garuu jechuudha homaa tokko waa rakkina qabu hin qabu yoo aarestan iyyuu irra caalaa bareedaadha jechuudha hordoftootiyya. Wanti isinitti muutii barbaade isiniif galeera jedheetii yaada. Amma ni eegalla jechuudha akkamittiin qulqulleessuutii dandeenya kan jedhuun isinitti agarsiisa jechuudha. Egaan bilbila nama hundumaayyuu tokko miti gadi ta'eef adda adda ta'uu waan maluu fi akka hunda keessaniif galu godheetan isinitti agarsiisa. Isin waaman isinitti agarsiisu na hordofaa jechuudha. Jalqabaa appilikeeshinii bilbila keessan irra dhuftaniitu aappota hunda isaa jechuudha kan yeroo hundaa itti fayyadamtanii fakkeenyaaf telegiraamii kana yeroo hundaan itti fayyadama waan ta'eef telegiraamii kanarra wanti hin godhu sekeendii 2-3 gadan qaba jechuudha. Kunoota akkuma agartanii quba kootiin ennaan telegiraamii sana gadi cuqaasu optionii kana yookiin filannoo kana naaf fida jechuudha. Filannoo kana keessaati kunoota akkuma agartanii app info kan jedhu kanan tuqaa jechuudha. App info innaan tuqaa akka kanatti naaf baasa. Asii booda storage kan jedhuun filadha jechuudha. Kunooti sagartan kana lafan xiyyaan agarsiisaatti deemu kana
cuqaastu jechuudha. Achi booda gara kana innaan isin fidu clear data yoon godhe kun akkuma gartanii okay nan jedha. Amma kunutti egaa akkuma gartanii clear data godheetu naaf qulqulleesseeti jira jechuudha. Meeshtii gara file managerii kootiitti yoon deebi'e hin dabalee moo hin hir'ise kan jedhu ilaalla jechuudha. Waaw akkuma gartan iddoo kanarraa local storagein koo kan GB 239 ture jechuudha. Amma GB 3 fi tuqaa 6 naaf galeeti jira jechuudha. Baay'ee tokko ajaa'iba jechuudha kun. Meeshtii amma immoo gara application kan biraatti hin darba jechuudha. Application kan biraarra immoo dhufeetan inni ammas akkuma kanan godha jechuudha. Kunootti use browser kana yoon qulqulleessuutii barbaade jechuudha. Al tokkootiif gadan cuqaase jechuudha. Sekeendota lamaaf achi booda app info kanan tuqa. Achi booda gara kanaan na fida. Storage nan filadha. Storage koo keessaa clear data nan jedha jechuudha. Clear data ennaan godhu okay nin jedha jechuudha. Kunotti akkuma gartanii ammas 0 ta'eeti jira jechuudha. Ammas dhaqee gara storage kooti yoon cheekii godhe amma kunotti GB 3 tuqaa 43 naaf galeeti jira jechuudha. Akkaataan itti guddifachaati jiru argaa jirtu jedheeti yaada. Akka kanatti applicationoota hedduu fayyadamna waan ta'eef isin hunda isaarraa yoo dedeemuudhaan bifa nama isinitti agarsiise kanaatiin qulqulleessuudhaan gara GB 7 argachuuti ni dandeessu jechuudha. Naamana sirriitti amma viidiyoo waan nan geenyee fi hunda isaa qulqulleessee ennaan jedheeru yoo xiqqaate GB 7 nan argadha jedheeti yaada jechuudha. Kunooti application kan biraarra nan dhufa akkuma kanatti jechuudha. Haalatti fayyadamas keessantu murteessa. Bifa kanaatiin qulqulleessuudhaan GB free argachuuti ni dandeessu jechuudha. Hordoftootiyyaa baay'ee tokko salphaadha akkan isin fayyade abdii nan qaba. Egaan yeroo taanu keessatti immoo kan kana caaluun isiniif qabadheetii dhufa waan kan biraa furmaata kan biraa. Egaan seetingiin keenya adda adda nuuf hin galle kan jettan ammallee yoo jiraatta rakkina ekkoo hin qabu ni dhuftu jechuudha. Bilbila keessan keessa seetingii isaa keessa seentaniitu appii manaajerii yookiin immoo apps kan jedhu ni jira. Application kan jedhu ni jira jechuudha. Kana kaniin irra deddeebi'ee maqaa garaagaraa isinitti himuu fi bilbila tokkorraa maqaan isaanii adda adda ta'uu waan maluu fi garuu apps jedheetu apps manager jedheetu ta'a jechuudha. Yeroo baay'ee meeshtii apps and notification kan jedhu kana keessa seentu achi booda appsii kana keessa innaan seenu kun akkuma gartanii applicationoota hunda sanaaf fida as keessaa gaa fakkeenyaa fi WhatsApp irraa yoon qulqulleessuuti barbaade kunooti WhatsApp innaan tuqu haaluma sila naaf baasa achi booda iddoo kanarraatti qulqulleessuu qofaadha jechuudha. Hordoftootiyya kunoo gaa kan isiniif galee abdii nan qaba jechuudha. Egaan kunoo guyyaarraa kanadha barnoota kanadha kan isiniif qabadheetti dhufe akkan isinitti tole abdii nan qaba. Yeroo taanuun deemnee hangalagarratti nagaan naaf turaa isinan jaaladha isinan kabajaa. Bye. Karaa social media ko namoonni hordofuutii barbaadan Google irra galuudhaan elsaidanel.com jechuudhaan applicationoota garaagaraa wantoota isin fayyadan achirraa isiniif waan kaa'uu fi galaatii ilaalaa irraa fayyadamtu isiniin jedha. Yeroo baay'ee applicationoota birriidhaan bitaman applicationoota babbareedoo ta'anii isiniif kaa'aa waan ta'eefan achiin hordofaa isiniin jedha jechuudha. Hordoftootiyyaa. Inni kan biraan immoo karaa telegiraamii kootiin argachuutii dandeessu. Chaanaaliin koo karaa telegiraamii OTSL kan jedhudha jechuudha akkuma YouTube. Kanaaf sarchii godhatanii innaan salphaatti argattu waan ta'eef akkuma YouTube irratti wantoota garaagaraa isiniif gadhiisu achirratti illee wantoota baay'een isiniif gadhiisa waan ta'eef galaatii join godhaatii wantoota baay'ee irraa argattuun isiniin jedha. Hordoftootiyyaa. Egaan wantoota karaa social media kana wajjin wal qabatan Facebook irraa illee na argachuutii waan dandeessaniif irra caalaatti karaa Google jechuudha elsaidanel.com jechuudhaan yeroo hundayyuu wantoota garaagaraa visit gootanii wantoota teknooloojii wal qabatan applicationoota haaraa akkasumas immoo waa'ee mobaayilii bilbiloota laaptooppoota garaagaraa informationii garaagaraa achirra isiniif barreessee kaa'a waan ta'eef bifa barreeffamaadhaan bifa viidiyoodhaan akkasumas immoo bifa garaagaraas bifa suuraadhaan illee isiniif kanan kaa'udha waan ta'eef isin yeroo hundaayyuu jechuudha karaa Google seenuudhaan elsaidanel.com kan jedhu yookiin viidiyoo kana jalallee linkii isaa waan jiruu fi qaxxitaa gara weebsaayitichaatti isin geessa linkii weebsaayitii koo sanaarra telegiraamii koorrallee argachuu waan dandeessaniif achirra tuquudhaan salphaatti galaati join godhaati walirraa baranna waan hedduu wal fayyana jedheeti yaada jechuudha. Hordoftootiyyaa. Egaan kana isinitti muudhaafan dhumarratti sagalee kana itti dabale jechuudha. Hordoftootiyyaa. Egaan ammayyuu na hordofuuti hin dagatinaan isiniin jedha like share subscribe gochuuti hin dagatinaa isiniin jecha yeroo taanuun deebineen galagarutti immoo nagaan naaf jaalladhaa isin kabajaa yaada